Akkam jirtu hordoftoota keenya jaallatamoo, kun dookimeentarii gabaabaa jalqabbii hojii garee faana dhalootaati. Qopheessaan Oliifan Tasfaayee, Gulaalaan Galaanaa Baayyuutiin hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Sammuun barnootaaf banamee rakkinaan hin cufamin kan jedhu dhaadannoo garee faana dhalootaati. Jirbiin wal gargaartee arba'iitii akkuma jedhamu, yoo wal gargaartee gaarri guddaan dachaatti kufa, wanti fagoos alaalaa dhiyootti dhufa. Garaa qulqulluu fi yaada injifata gaafa walitti dhufteen dhugaatti wanta kamuu injifachuun siif salphata. Waloomat humna qaba, waloomatis abjuu dhugoomsa. Jiruu dacheetis walooma gaafata, yoo waloomtes warroomta. Gareen faana dhalootaa garee waloomaatiin. Ijaaramni garee kanaas waggaa tokko kan hin caalle yoo ta'u, barattoota mana barumsaa ejereetti barataa turaniin buurri kan kaa'amedha. Gareen kun seeraa fi dambii ittiin bulmaata mataa isaanii qaba. Kaayyoon ijaarama garee kanaas rakkina hawaasaaf birmachuu fi barattoota barachuuf humna dhabanis gargaaruudha. Gareen kun xobbee ta'us mul'ata guddaaf agartuuttiin addunyaa laaluu kan qabudha. Kanaaf garee faana dhalootaa jedhamuun moggaafame. Gareen faana dhalootaa dhaloota badee faana dha'ee kan barbaadu, dhaloota boodaa faana kaa'ee kan darbuu fi dhaloota duraa faana bu'ee kan hordofudha. Kanuma buura godhachuun bara kanam yeroo jalqabaatiif mana barumsaa keenya kan itti jabananne mana barumsaa ejeree sadarkaa tokkoffaattis argamne. Manni barumsaa ejeree sadarkaa tokkoffaan lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa ganda ejereetti argamti. Ejereen gandoota aanaa Giddaa Ayyaanaa keessaa tokko kan taate, qilleensa badda daree kan qabdu, oomishaa fi jireenyaaf baay'ee mijooftuudha. Bu'uuraalee misoomaa isheen qabdu daandii asfaaltii, daandii miilaa, sarara ibsaa, mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa, bakka gabaa fi kanneen kana fakkaatanidha. Kaayyoon argamuu keenyaas inni jalqabaa ergama garee keenyaa kan ta'e rakkataa rakkina baasuudha. Inni lammataa mana barumsaa keenya bara 1983 hundoofte sanam haala isheen irra jirtus ilaaluudha. Buurri hin dhugaan dhaloota. Dhaloonni tumsaan qabu taanaan karaa barnootaa hin du'aachuudha. Iji biyyaa kanaa dhaloota iskiriiptoo birii 30 galte, daftara birii 100 galte. Ijoollee shantu jira yoo ta'e bitachuu hin danda'u. Ijoollee shanan keessaa immoo nuni tokkoon gargaarraadha kan isaan dhaabbataa jiran rakkataa amma kanaa gahu. Nuni tokkoon gargaarraa isa bukkeen dhaabbannaa barataan suni sababa kanaa dudduubatti hin deebiini jedhaniitu dhaabbatanii dhaabbata kana ejeree qofaaf akka hin taane waaqayyo isaan haa gargaaru, biyya hundaaf akka isaan ta'anii isa kanaaf waaqayyo hin kadhanna nuti keenya iyyuu. Haalota gola Oromoota hedduu mudataniin haadhotiin baay'een ilmoo dhabaniiru. Abbootiin warraa 100,000 lakkaaman qe'ee isaaniirraas buqqa'aniiru. Daa'imman kumootaan lakkaaman haadhaaf abbaa malee qofaatti hafaniiru. Keessattuu inni lixa Oromiyaatti mudataa jiru immoo waan nama raajudha. Haalonni akkasii kun rakkoo hedduuf nama saaxila. Dhaloota bor biyyi kun abdattu abbootni itti haara galfatan nama dhabsiisa. Sababni isaas haalonni mul'ataa jiran gufuu guddinaa fi misoomaati. Sababa qe'een goolamuurraa kan ka'e abbootiiniif haadhotiin daa'imman isaanii guddisuun kan itti ulfaatedha. Kanaaf daa'imman abdii tokko malee jiraatu. Rakkoo nageenyaatiin wal qabatee kaan abbaa, kaan haadha, kaan immoo abbaaf haadha dhabanii jireenya qannoo osoo hin jiraatiin lubbuun darbaa jiru. Egeree dhalootichaa yoo gad qabnee itti yaadneef baay'ee nama yaachisa. Daa'imman hedduun abdii kutannaadhaan dheebuu isaan nama ta'uuf qaban gogeera. Nama abdatanii fi isaan gargaaru dhabanii golatti deebi'aniiru. Abdiin isaanis coolageera. Harmeen rakkoo ama seentu malee sakaaltuun kaayyoo dhala namaa rakkoodha. Dhaloonni baay'eenis rakkoo kanaan qabamanii garatti miila fageeffatan dhabuun ofirra gatta'anii kan bo'anidha. Egaa akka naannoo keenyaatti miidhamaan nama tokko lama qofa miti. Hunduu miidhamaadha. Miidhama birmataa dhabee, miidhama firaaf lammii dhabee,
miidhamaa ollaaf dhalas dhabedha. Egaa boonyee gaddine erga dadhabne waan bubbulleef maalummaa imimmaanis daganneerra. Dur sooressa keessa rakkataa barbaadu, keenya garuu faallaa sana taateetti. Innis rakkataa keessa barbaaduudha. Kanumaan rakkataa keessa rakkataan jira jennee namoota rakkinaan abbaa fi haadha dhaban, qe'ee isaaniif nama isaanii dhaban adda baafnee ilaallee akka deeggaraman taasifne. Rakkinatu wal caala akka jechuuti. Egaa gargaarsiif abaarsi xiqqoon qabu jedhama. Humni keenya xiqqoo taatus abjuun garee keenya guddaadha. Gareen keenyas garee jaalalaadha. Waan qabnu hin tuffanne, kan qabnus hin qusanne. Hidda tuqnaan xannachi dhiigaa isa jedhan sanatu nu tuqe. Erga tuqamne xibiin tokko suukii tokko jecha harmooliin keenya fayyadaman ofitti madaqsine. Kanumaan wal qirqirsine walitti siqanne, wal gorfanne walis hubanne, walitti hixanne walittis kurfeessine. Waan yaannes qabanne mana barumsaa ejereetti argamne. Sammuun barnootaaf baname rakkinaan hin cufamin jecha jedhuun lafaa kaane. Dhugumas gufuun hanga dandeessu rukutti. Waan arganneen obboloota keenya barattoota barachuuf osoo fedha qabanii barachuuf humna dhaban namoota 48 ta'an bira dabtaraa fi qalamaan qaqqabuu dandeenyeerra. Dhaabbanni kun dhaabbata nagaa kaafaa ta'u hirnaa dheeratanii irbaan isaanii haa guddatu fayyaa ta'a isinis immoo ifa isiniif haa gurgurtanii. Egaan hordoftoota keenya deeggarsi bara kana taasifne jalqabbii deemsaati malee goolaba deemsa garee keenyaa miti. Gara fuula duraatti immoo godinaalee Oromiyaa iddoo garaa garaatti argamuun deeggarsa kan taasifnu ta'uu isin beeksifna. Deeggarsa kana keessatti namoonni qooda fudhattan miseensonni garee faana dhalootaa fi namoonni alaa nu deeggartan galatoomaa isiniin jecha gara fuula duraattis cimnee akka hojjennuuf nu cinaa dhaabbachuu hin dagatiina kan isiniin jedhu garee faana dhalootaati. Egaan hordoftoota keenya jaallatamoo dookimeentarii gabaabaa jalqabbii hojii garee faana dhalootaa isin biraa gahaa kan turre kanumaan goolabna. Qopheessaan Oliifan Tasfaayee, Gulaalaan Galaanaa Baayyuutiin, carraaqqiin ganamaa irbaata galgalaatiin oraa bulaa deebanaa.